Secondary storage kuustuu lammeessoo kan jennu secondary storage stores data and information permanently. Data yookiin information yeroo dheeraaf akka fayyadamnuuf or dhaabbataan akka fayyadamnuuf nu gargaara. It is any non-volatile storage device whether internal or external to the computer. Computer keessa ta'uu danda'a or computeraan ala bakkee irratti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isaan kunis akka input device used as an input and output device jechuudha. Akka inputittis akka outputittis itti gargaaramuu dandeenya. Ka jalqabaa hard diskiidha. Hard diskiin meeshaa salphaa nuti kiisa keenyatti baachuu dandeenyu akka suuraa irratti argitan yookiin computer keessa galchuudhaan ka fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Ka lammaffaa optical diskiidha. Optical diskii ka jennu haala kanaan CD1 or BCD1 nuti itti fayyadamudha jechuudha. Daataa keenya yeroo gabaabaaf or yeroo dheeraaf permanentii nu tajaajiluu danda'u al tokko irratti barreessineena irraa baduu hin danda'u jechuudha. Kan sadaffaa USB flash disk. USB flash disk ka jennu diskiiwwan flaashii yeroo ammaa kana baay'een keenya of harkaa qabnudha. Dokumentii nuti irratti seef goone haga ofii keenya irraan balleessinetti irraa baduu hin danda'u jechuudha. This is used for storage data backup and transferring of computer files. Faayila barbaannu kompiitaraaf kompiitara gidduutti ittiin daddabarsuu dandeenya. Also store goone irrattis dhiyeessuu dandeenya. Ka itti aanu secure digital card. Inni kunis gosa type of removable memory dha. Gosa memory ba'uuf seenuu danda'u yogguu ta'u daataa keenya haga GB 428tti store gochuu danda'a. Ofii keenya yoo haga irraan balleessinetti irraa baduu hin dandeenyedha jechuudha. Kanneen gabaabumatti gosa secondary storage jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Secondary storage of data adda baastanitti jedhee yaada. Units of data storage measurements. Data storage taasifne sana bifa adda addaadhaan measure goona jechuudha. Data story goonu san haala itti measure goonu yoo ilaallu are used to express the size of the data is going to be stored in our storage device. Bilbila nuti harka irratti qabannu memoryiiwwan or flaashiiwwan nuti fayyadamnu hangi isaan qabatan murtaa'aadha jechuudha. Hangi isaan qabatan xiqqaadhaa hanga ol ka'aattidha jechuudha. The smallest unit is used for measuring data is a bit. Gosi nuti hammeentaa qabachuu kompiitara keenya bilbila keenya or flaashii keenya ittiin adda baasnu inni baay'ee xiqqaan bit jedhama. Bit while byte is used as a fundamental unit of measurement for data. Byte ka jennu immoo ka isa irra fooyya'aa ta'edha jechuudha. Byte ka jennu isa irra fooyya'aa akka ta'edha. Itti aanee ka jiru kilobyte, megabyte, gigabyte are the commonly used data measurement units. Bit is a single binary digit. Bit ka jennu kun lakkoofsa 0 yookiin 1 ta'uu danda'a jechuudha. Kompiitara keessatti yeroo hedduu lakkoofsi bakka bu'een wanta nuti dalagnu lakkoofsa 1 or 0tiin bakka bu'ama. 1 byte is 8 bits. Bytiin tokko biitii 8dha jechuudha. Kilobytiin tokko immoo bytii 1024. Megabytiin tokko kilobytii tokkoof 1024. GB'n tokko megabytii 1024. Terabytiin tokko GB 1024 jechuudha. Gabaabumatti tarii bilbila isin fayyadamtan kan GB 56, GB 64, GB 128, GB 256 jettanii kaa'uu dandeessu. Kompiitara keessan abbaa GB 500, abbaa 1000, abbaa 100 jettanii kaa'uu dandeessu. Kanaan madaalamaa jechuudha. Hagi speedii or storage inni qabachuu danda'u kanneen kanaan madaalamaa jechuudha. Egaa boqonnaa kana xumura irratti kompiitarri bakka lamatti kan qoodamu hardweerii fi sooftiweerii akka ta'e ilaallee jirra. Kompiitara hardweeriin fiizikaal paartii akka qabaachuu isaa yookiin wanta qaqqabamuu danda'u akka ta'e akkasumas hardweeriin
classified as input device, central processing unit fi output akkasumas storage device akka of keessatti qabatu ilaallee jirra. True or false? Secondary storage stores data information and information permanently. Secondary storage warra kamii kan nuti jenne flashii, memory, CD1 information maal permanentii nuu qabatu haga nuti irraan balleessinetti irra jiraachuu danda'a. So gaaffii inni kun deebiin isaa sirriidha jechuudha. Random access memory is permanent storage of data. Write and read dha waan ta'eef permanentii miti jechuudha. Inni kun temporary dha. So false dha. Microphone is commonly known as pointing device used to control the position of cursor on the screen. Microphone dha bilbila keenya or computer keenya irratti mallattoon akka kanaa akka jirtu sun mouse jedhamti. Kanaafuu kunis deebiin isaa X dha. Control unit monitors operation of the entire computer system. Control unit computer keenya akka guutummaan isaa hojii hojjetu nu taasisamoo nu taasisu. Control unit kan control unit monitors guutummaa computer keenya ni to'ata jechuudha. Control unitiin arithmeetikii fi loojikii kan jedhu jalatti CPU keessatti ilaallee turre. Light pen is used to select displayed menu item or draw pictures on monitor screen. Correct. Light pen dha fayyadamuudhaan barreeffamoota computer irratti sararuu yookiin barreessuu ni dandeenya. The arithmetic logical unit is used to store temporary results. Temporary result kan nu to'atu arithmetic dha. Arithmetic osoo hin taane ROM dha jechuudha. Random access memory dha jechuudha. Temporary data kan story nu taasisu. Part 2. An output device used to listen sounds from computer. Output device yookiin immoo kan sagalee baasee akka nuti dhageenyu nu taasisu maalla printer dha jechuudha. Sagaleedha waan ta'eef. Gaaffii lammaffaa, a secondary storage device that uses optical and laser technologies to read and write data is ni kumaal fayyadamuun opticalidhaaf laser technology fayyadamuudhaan akka nuti barreeffama tokko dubbisnu yookiin immoo barreessinu kan nu gargaaru flash disk, hard disk, CD keessaa isa kamidha? CD dha jechuudha. Optical and laser CD dha kan barreeffama haala kana nu agarsiisu yookiin akka dubbisnu nu taasisu. Which of the following is an example of input device? Input device as keessaa kan yogguu barreessu kan computerratti nu agarsiisu. Sorry. Which one of the following is an example of input device? Ka jedhu scannery dha. Scannery wanta barbaannu sana erga scan taasifnee computerratti deebisee nu agarsiisa jechuudha. Warri kun output, printeriin output dha, speakeriin, projectoriin output dha. Parts of the CPU that helps to perform addition. Kun gosa CPU ta'ee calculation yookiin herregawwan hojjechuuf kan nu gargaaru isa kamidha? Arithmetic logic dha. Primary gaaffii shanaffaa, primary storage used to store data permanently. Data yeroo dhaabbataadhaaf yookiin dhaabbataadhaan akka kuufamee taa'u kan nuuf taasisu kanneen keessaa isa kamidha? Primary storage keessatti. Primary storage keessatti dataan akka store ta'ee taa'u. Primary storage keessatti data permanentii kan save nu taasisu RAM dha jechuudha. Gosooti primary data storage ROM dha fi RAM dha jenneerra. Inni kun temporary data storage yoo nu taasisu, RAM immoo permanentiidhaaf save nu taasisa jechuudha. Primary data storage keessatti primary ka jennu ka jalqabaadha.
Piraayimariin bakka lamatti qoonneerra raamiidhaaf roomii jennee. Roomiin read only memory yogguu ta'u, raamiin immoo random access memoriidha. Only memoriin daataa keenya permanently stored kan nu taasisu yoo ta'u, random access memoriin immoo waan sana deebinee access gochuu akka dandeenyuuf kan nu gargaarudha. Kanaafuu deebiin keenya roomii ta'a jechuudha. Dash is an output device which is used to print highly graphical information on papers. Peepariiwwan irratti suura baay'ee ol ka'aa yookiin immoo suura guddaa akka maxxansuuf kan nu gargaaru maalla pilootariidha jechuudha. Pilootariidha. Dash is part of CPU used to store data temporary results. Gosa CPU data yeroo gabaabaaf itti fayyadamnu isa kana roomiidha jechuudha. Raamiidha jechuudha. Yeroo gabaabaaf akkamitti store goonuuf kan nu gargaaru. The storage device are classified as RAM and ROM. Gosa storage bakka lamatti qoodnee ilaalla. Random only memory dhaaf random access memory jennee. Storage device kanneen jennu bakka lamatti qoodnee ilaalla. Isaanis primary storage device dhaafi primary storage device dhaafi secondary storage dha. Primary jennee raamii roomii ilaalleera. Secondary jennee flash diskiiwwan hard diskiiwwan akka ta'an ilaallee jirra jechuudha. Computer system can be divided into hardware and software. Hardware dhaafi software dhaan bakka lamatti isaan qoodna jechuudha. Computer software and system. Dash allows the user to enter data into the computer. Allows the user to enter data into the computer. Inputidha jechuudha. Inputiin useriin akka data gara computeratti galchuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. So this one is user number 5. Number 6. Dash is the brain of computer. Brainiin computeraa maalidha jennee jalqaba ilaallee turre. Brainiin computeraa Central Processing Unit is the brain of computer jennee ilaaluu dandeenya or CPU jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Explain difference between input and output. Inputiin gara computer keessatti galchuudhaaf kanneen nu gargaaran yoo ta'u, outputiin immoo deebisanii baasuudhaaf kan nu gargaaran. Maawuzii, kiiboordii kanneen jennu input yogguu ta'an, speakerii, monitariin outputidha jechuu dandeenya. 3 examples of output device. Outputii akkuma screen yookiin monitor, speaker kanneen jennu outputidha yookiin deebisanii baasuuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Also projector jennee kaa'uu dandeenya. Central Processing Unit, arithmetic, logic fi kanneen biroo kan dalaguuf nu gargaaru. It is also called brain of computer jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. It is the brain of computer. Dalagaa computeraa process taasisuudhaan kan hojjetudha jechuudha. Control unit kan of keessatti hammatee jiru. Different parts of CPU ilaalleera. Arithmetic, logic, also processing or control unit of keessatti hammata. This was about chapter 2. Galatoomaa.